Nagaan nagarra caaluu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf fayyadu. Hordoftoota Qeddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniidhaaf isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma warri maatinaa ta'aa jirtan warri na jajjabeessaa jirtan kallattii garaagaraatiin guddaa galatoomaa guddaa kabajuumaa gooftaan sina eebbisu isiniin jecha. Egaa akkuma beekamu waa'een caaltuu fa'ii akkasumallee waa'een hajii fa'ii haala nama gaddisiisu isa dura caala jabaatee dhufee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee immoo namni kan hojjate yookiin immoo kan facaase hammata waan ta'eef kana irratti nutiyyuu of ilaaluu of madaaluun barbaachisaadha. Akkuma beekamu caaltuun viidiyoo waraabdee turte jechuudha. Innis yaa caaltuu maaliif kana hundumaa gootaa nurraan buustuu mucaa kee kana siifan kennaa akkasumas immoo yoollee nafana deemtellee fudhachuu baattellee asittan sii fidaa jedheeni dubbachaa ture jechuudha. Yeroo kanatti caaltuun yeroo darbee naafidii asitti mana kanatti naafidii si faanan bahu siin jedheen turre ati garuu anaaf fiduu hin dandeenye. Amma garuu osoo ati fiddeeyyuu fudhachuu hin barbaadu mucaa koo jettee akkasumas immoo icciitiin jabaa ta'ee fi icciitiin dinqisiisaa ta'e tokko kan nama gaddisiisus kan nama gammachiisus egaa dhagahamaa akka jirudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ijoollee biraallee bakka mucaan caaltuu jirtu akka jirtudha. Akka bakkee sanatti walitti qabanii ijoollee iddoo tokkotti jiraachisaa jiran akka ijoolleen baay'ee atamtee ijoolleen baay'ee baddeedha kan dhagahamaa jiru jechuudha. Icciitiin gadi ba'ee yeroo kanatti egaa caaltuun kan koobichaa miti obsaniin duwwaa miti kan bakkee sana jiru. Obsaniin alayyuu ijoolleen achi jirti jette yeroo itti dubbattu ajitti ajjiin immoo ijoollee kamii ijoollee maaltu achi jira jedhe jechuudha. Kana irratti yeroo hedduu hani si kadhadheera maaloo jedhee bu'ee waan baay'ee siif ta'ee si kadhadheeroo hin jedhutti ati garuu na dhaga'uu hin dandeenye. Yaada koo si fudhachuu hin dandeenye. Yaada kee qofa ture kan hordofaa turte. Ana akka onqolaalitti si baachaan ture. Huccuu manatti si bitee caammaa akka daa'ima manatti si bitee wanti ani sin taane hin jiru ture jennaaniin dhugaadha. Anaafis dubartii akka keetii waan hundumaaniyyuu na bukkee dhaabbattu argachuu waan hin dandeenyeef mucajji yookiin immoo haadha manaasaa jechuudha. Ishii mana kana keessaa baasneetu ani fate jireenya wajjiniin eegallaa ani hojiis nan galaa akkasumas immoo mucaa keesseefaan fidaa jaalalaan tokkummaadhaan maatii koofaanas wal si barsiisee waliin jiraanna jedheen jechuudha. Yeroo kanatti isheen wanta akkasii tasumayyuu hin ta'u jennaan maal barbaaddaree haati jennaan akka ati mucaa sana baattee magaalaa keessa naannoftee namni hundumtuu sitti kolfee sana wajjin fudhachuu barbaada mucaa koo jennaani. Ana kanaan booddeeyyuu nan agartu ani biyya kana keessaayyuu bahuufan jira biyya kana keessaayyuu kutachuufan jira jennaan. Ishii bahii haa ta'u yoo baate jennaan isheen immoo garaadamu maal jedhee waan akkasii jedhee jechuudha. Kana hundumayyuu kan si gorsaa jiru abdiidha miti jennaan. Maal fiddaree eeyyee baga jetteen jechuudha. Akkasumas illee waa'ee abdii irratti viidiyoo hojjattee iccite gadi baaftee jennee kaleessallee anillee viidiyoo irratti hojjadhe namoonni baay'een illee miseejiidhaan illee kan illee bilbileellee naa habaaraa turtan jettee dhiifama iddoo kanatti gaafattee jirti jechuudha. Nuti dhiifama sii gooneerra garuu obboleessa kee siif yaadu tokko obboleessa kee waan hundumaan si bukkee dhaabbatu tokko maa gadi baasta icciiti isaadha malee nuti waan biraa fi miti. Garuu sababa malee miti kan waraabee sababa waraabee na fayyada jedheeni jette. Dhugaadha si faana ta'uusaa agarsiisuun kee gaarii ta'eetu iddoon itti gubbuu minaamna jedhe sanatti namatti dhagahamarraa kutuu qabdaayyuu turte. Isa kanadha. Inni biraas immoo jechuudha jaartiin ajjis viidiyoo waraabdeetti jechuudha. Baay'ee ajjiin gaddee baay'ee lapheen cabee baay'ee yaadaan kufee jira. Inni kunis immoo maaliidhaa fi wanta ta'aa jiru ni beektu. Ajjiin garuu akka inni miidhamu akka inni karaa kamiiniyyuu gaddu hin barbaadu. Ajjii yeroo biraa ija jabeessadha. Akka barbaadetti bakka kan inni ija jabaatee adeemu amma garuu sana miti.
calluma jedhee saaraa keessa taa'aa jira. Yeroo inni ola seenee meenan gaafadha wanta jiru jettee sana boddeenni segaayii isa caaltuun itti himteetti fakkaate. Akkasumas immoo abdiin fa'is akka bakkee sana bira hamee irra gahame waan beekeef jechuudha itti hime jechuudha. Maalidha jettee gaafa isheen isa gaafattu inni haalli jiru hundumtiyyuu barameera, bakkee hundumtiyyuu barameera waan ta'eef yeroo kana itti poolisoonni nafannisu naajjeessu lubbuu kootiif sodaadheera, biyya kana keessaa ba'uun barbaada, gara adan deemuun barbaada. Atis immoo bakkee sana waan beektuu fi bakkee sana geessitee itti agarsiista yookaan immoo ni waaqatta hin beeku jettaa mana biraa kireeffattee jiraachuu dandeessa. Gaafa inni jedhuuni akkamittidha ani mucaa baadhee yookiin immoo daa'ima garaa keessaa qabaadhee jennaani abdiini nadhiisuuf osoo hin taane lubbuu koo balleessuuf kan inni yaalii gochaa jiru. Birrii guddaas laateeraaf poolisootaadhaaf jedhe jechuudha. Ani nan gaddesi waan baay'ee yaade jechuudha. Maaliif gaafa jalqaba wanta wayitti yookiin immoo wanta xiiqi jedhamu tokkotti gaafa galamu gaafa itti yaadamu jalqabuma saayuu dhumni isaa na baasamoo nan baasu dudduuba isaa maaltu jira jedhee namni tokko yaada isaa keessatti xiinxalu taanaan jechuudha. Allayyaa bu'eet keessa gadi qilee bu'a jechuudha. Allayyaa kan bu'erra keessa gadi qilee iddoon argamne gadi fagoo jechuudha kanii keessa gadi bu'amu. Amma fakkeenyaaf ijoolleen baadiyyaa ni beekna baay'ee randa kan qabu randa ta'e ol kan dheeratu bishaan jala isaa kan yaa'u badda daree fa'e baddaa fa'e keessatti ni beekama jechuudha. Yeroo asii gadi ilaaltan bishaan isaa qararree gubbaa jira, garuu keessi isaa immoo gadi fagoodha. Sinitti garuu asii gadi gaafa gadi ilaaltan maal sinitti fakkaata? Dhiyoo fakkaata jechuudha. Akkas miti. Kanaaf gaafa dura jalqaba yaaddanii eessayyuu hin geessu, harka koo keessaas hin baatu. Haadha manaa kootis jettee oduu namaatiin olola dubartiitiin sagalee dubartii dhagahuudhaan fuutee mucaa kana manaa baastee akkasumas immoo dadhabbina sammuu keerraatiin kan ka'e malee ajitti maan jira. Caaltuun nama gaarii, dubartii gaa'ilaaf taatu, dubartii obsituu, dubartii dandeessuudha. Gara tokkommoo garraamummaan gowwaas nama taasisa. Maaliif garraamummaa, qajeelummaa, gara laafummaa waan qabaniif jechuudha. Gara laafummaan immoo nama baay'ee ni miidha jechuudha. Nama baay'ee ni miidha fi kotii waan argeef jechuudha. Kanaafiyyuu miidhamtuu fakkaattuyyuu sababa keessaniidhaan daddarbatamtuyyuu rurrukutamtuyyuu girgiddaan daddarbatamtuyyuu har'a garuu yeroo isin imimmaan dhiistanii dhiiga boochanii argamtanidha jechuudha. Dhiiga boochanii fakkeenyaaf amma jaartiin ajjii gara keetti naannessaa jirti, ajjii gara ajjiitti naannessaa jirti jechuudha. Viidiyoo kan waraabadhuu fi anatti faradama osoo hin taane isatti faradama jettee wanti hundumtiyyuu immoo waasii nama barbaachisaa, waasii qabaachuun dirqama waan ta'eef jettee viidiyoo waan argite waraabaa jirti jechuudha. Waan baay'ee jechuudha. Akkasumallee isaa yeroo darbee dhiisifteettaa yennaan dhiisiseeraa iddoo isheen hin argamne lafa isheen hin argamnetti jettee achi booddee immoo ishoo kaya maal jedhee gammadee lafa rukutee harka walitti rukute sanaa boodarra lakki wanta akkasii hin jiru jetteen jechuudha. Isa kanadha. Haa ta'uyyuu malee gaayii biyyumti inni itti fagaatee baqatus hin jiru. Maaliif akkasumallee paaspoortii illee akka hin qabnedha. Namni paaspoortii hin qabne akkasuma namni dalagaa hin qabne namni birrii hin qabne yeroo kana eessayyuu ga'uu hin danda'u, lafa kamittiyyuu biliquu hin danda'u. Amma tokko kan namni hin miliqa jedhamee yaadamu hin miliqa yeroodhaaf jala darba jala miliqa in argamu jedhamee kan yaadamu nama maallaqa qabudha. Yeroo kana nama maallaqa qabuu fi nama qabu, nama amanamaa ta'e, nama iddoo gaarii lafa gaariidha qaban tokkotu nama milissee nama dabarsuu danda'a.
inni iyyuu dhugaa namni wanti namni sun barbaadamu dhugaadhaaf yoo ta'e yeroo miliquu mala malee miliqee miliqu jechuudha. Kanammoo nama addunyaan hundumtuu kan beeku edda mucaan kun baddee waggaa ga'uuf kan jirtu haadha waggaa tokko guutuu boochisanii osoo of dandeessu akka nama of hin dandeenyetti mandira namarra deemtee ifatamtee jecha meeqa baattee nama faana warree waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaanii baddeen baddu jechuudha. Baddeen baddu akkasumallee magartuunis of duba deebitee jirti jechuudha. Ilaalaan ture of duba deebitee jirti gara jaartii ajiitti wanti hundumtiyyuu deebi'aa jira. Abdiin illee bilisa akka bahu situnarratti hojjate yookiin immoo siturratti hojjechiise jettee illee dubbachaa jirti. Sababni isaa gaafa magartuun jalqaba viidiyoo wayii YouTube abdirratti galakkistee balbalattaan qosoqqostee kan waamtee ishiin viidiyoo kan waraabde yaadatti yoo ta'e magartuun viidiyoo waraabdeetti jechuudha. Yeroo sana viidiyoo waraabdeetti jechuudha. Akkasii qoricha si godha abdiidhaan jaaladhu abbaa manaa kee godhadhu maal jettee wanta daqiiqa 8 wayinatti fakkaate waraabanii turanii sanatti illee abdiin illee dubbatee ture. Amma immoo ishiin immoo sababii ishiin iccitiin kun kan gadi ba'uuf sababii ishiin jaartiin ajii iddoo ishiin hidhamtee jirtutti gaafachuu diddeetiin icciitii gadi baasaa jiru jechuudha. Waan mana keessatti awwaaltellee jira jettee waan baay'ee galgala viidiyoo isaanii dhaggeeffachaa ture wakka bakaasaa turan jechuudha. Yaa ishii yaa isa namatti amina yaaddu nama irratti rakkina gidiraa yaaddu nama dafqee nama dhugaaf nama amanamummaaf jiraatu irratti boolla qottu na haman. Yaa isa nama irratti kiyyoo kiyyeessitu na haman. Situmatu akkattiidhaan wal maree wal xaxee akka ni kabnetti jechuudha. Rakkoo guddaa keessa gala jechuudha. Amma isaanii kallattii garaagaraadhaanii keessa jaartiin ajii kun rakkoo guddaa keessa galaatti deebi'aa jirti waan ta'eef magartuun jechuudha. Galaa jirti waan ta'eef jechuudha. Isa kanadha. Gooftaan koo sinfaana haa ta'u. Egaa murannoodha. Kutannoodha. Caaltuun ani sobsee kiyya yookiin immoo obsanii kiyya hin fudhadhu. Haadha dhaloota baay'ee bu'aa watwaataa jira. Nuti sila miidiyaa qabnu miidiyaa irratti dubbanne miidiyaa irratti haasofna malee jetteetti abadan kun hin ta'u. Poolisoonni lafa sanaa akkasaan to'annoo jala oolchan yookiin to'atan goona jettee jirti waan ta'eef jajjabaadhaan dhaamsa koodhaa siniin jedha. Iddoo YouTube immoo subscribe like na gochuudhaan nafaana ta'aa siniin jedha. Bakka dogoggoretti immoo kan dogoggorteetta obboleetti keenya qaalii irraa deebinaan jedhaati. Akkasuma nagorsaa siniin jedha. Akkasuma immoo waa'ee obboleetti keenya biyya Beerut illee jechuudha. Wantoonni baay'een dubbatamaa jira. Obboleessi afaan Amaariffaan dubbatu Mubeedhuma kan jedhamu dhugaa dhaadannoo guddaa dhaadachaa jira. Ammayyuu dhugaan kan shaamarree biyya Harabaa keessatti miidhattee rakkattee dabqitee dadhabdee waan baay'ee taatee jiraachaa jirtooti dhugaan isiniin jechuu jaaladha. Kanarrattis wanta muraasa yeroo taanutti nan dubbachuu nan danda'a. Haalarra jiru laalee isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan koommoo bakkaa fi iddoo isin jirtanitti ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Humnaaf jabina isiniif haa ta'u. Obboloota koo gargaaramuu jechuun waan salphaa miti. Gargaaramaa kan yaaddan kan karoorfattanitti milkaa nagaan mana keessaniif gola keessanirraa hin dhabamin isiniin jedha. Guddaan sin jaaladha. Lammii koo biyyoota garaagaraa keessa jirtan isiniin jechuun jaaladha. Miidhamni hin ulfaata. Ani miidhamees argeera, dhukkubsadhees argeera, daddarbatamees ifatamees argeera waan ta'eef bara jiraattan keessatti orma isiniin ifatiin. Bara jiraattan keessatti ati ormaa isiniin ifatiin. Ati ormaa isiniin ifatiin. Osoo harka qabdanuu, osoo hojjechuu dandeessanuu, osoo waan hundumtuu harka keessan keessa jiru ormaa hin daddarbatamina, hin ifatamina. Dhugaa inni namaaf faradu, inni namaaf dubbatu. Waaqayyo gooftaan koo siniidhaaf haa dubbatu, siniidhaaf haa dhaadatu siniin jechuun jaaladha.
Gooftaan koo sinaa heebbisu eebbifamaa gaddoo YouTube subscribe like share naa gochuun na jajjabeessaa siniin jedha.